Rabbiin guyyaa qiyaamaatiin isin qabe viidiyoo koo kana biraan darbinaa. Assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. Utuu lubbuun jirru wal bira dhaabbachuu wayya sheer duwit ripost godhaa. Kanaaf onnaan mucaan kun dhalattuu godina Jimmaa aanaa maannaa ganda sayee boontuu keessatti dhalatte. Mucaan kun akkuma namaa hojjedheen jijjiirama jettee biyyaa baate. Erga biyyaa baate waggaa tokko geesse. Na dhaggeeffadhaa, waggaa tokko geesse. Madaameensi dhukkubni itti jabaatennaan ijoollee kootti darba jettee gadi baaftee gatte. Asumaan abashaan itti dhuftee fudhattee galte. Mucaan kun dhukkubni itti jabaate akkuma namaa hojjedheen jijjiirama jette. Kanaafuu jennaan yaa Oromoo isa du'e dhiisaa ni du'eera. Mucaan kun lubbuudhuma keessa jira, lafee keessa jira. Adaraa akkasiin ardii haadhaaf abbaasitti deebitu. Firan qabdu, haadha tokkitti, obboleettii tokkitti qabdi. Haatiin dhukkubsatti haadha koo hojjedhee tan fayyifadha jettee biyyaa baate. Hamma ofiifiyyuu garrii harkaa bade adaraa ijoolleen Oromoo hundi keessatti ijoolleen Jimmaa. Rabbiin sodaadhaa keessatti ijoolleen kushiinaa mana madaamee dhiiras ta'ee durbas ta'ee adaraa mucaa kana bira dhaabbanne yeroo dhiyoo keessatti adaraa akkasiin galtu goona. Adaraa biyya abbaasiitti galteellee haduutu mucaan kun waan haftu natti hin fakkaattu. Rabbi si haa hambisu. Adaraa immoo guruppii keessaan banannee yeroo akkas rakkina akkanaa wal biraa dhaabbannu. Mubaarakitti himnaan dhaqii boolee dhaqee jedhee namni zimmedhee maraatuudha moo kan inni dhaqee boolee keessa dhaqee galee taa'u. Mee Rabbiin sodaadhaati ijoollee. Mana suusuutti gargaaruu eegalleerra. Manni suusuu guyyaa boriis galgalas banaadha. Qarshii 50 eegalaa, qarshii 100 eegalaati. Mucaa kana gargaarree maatii siitii nageenyu. Adaraa yaa Oromoo, adaraa Rabbii jedhaati. Rabbiin Ayii jireenya biyya ormaa. Obboleettiin keenya asirratti viidiyoo irratti argitan akkuma nama kamiyyuu dalagadhee tanin of jijjiiree maatii kiyya jijjiiraa jette. Biyya Saawud Arabiyaa dhufte. Erga dhuftee micayyoon kun reef waggaa tokko guutti. Waggaa tokko kana keessatti immoo micayyoon kun osoo dalagaa jirtu dhukkube. Dhukkubee jennaan madaamin ishee erga dhukkubeen boodatti micayyoon kun dhukkubni ishee itti cimee jennaan daa'imman kiyyatti darba jettee micayyoo kana baaftee alatti darbitee jechuudha. Hedduu garaa nama nyaata. Sanuu haadhaaf ishee takka ishee haadha abbaa hin qabdu haadha qofa qabdi. Akkasuma immoo haati ishee dhukkubaa haadha kiyya fayyifadha jettee ofiifuu dhibee irra buute jechuudha. Hedduu garaa nama nyaata. Obboleettii takka ittiin qaba jette. Hedduu garaa nama nyaata. Obboloota koo hadaraa keessan viidiyoo kana sheerii godhaatii nama gargaaruu danda'u bira micayyoo kana gargaaranii akka gara biyyaa siin galtu. Micayyoo kana kaabaaftee alatti gattee abashaan takka argitee jechaa jiran. Ashamaa akkam jirtu hordoftoota kabajamtoota chaanaala kootii kan biyya keessa kan biyya alaa bakka jirtanitti nageenyi waaqayyo isinii haa baay'atu. Akkam jirtu ana obboleettiin keessan nagaa guutuun qabaa galata waaqayyoo. Isinillee baga nagaa taatan baga naa jiraattan isin jecha egaa hordoftoota kiyya warroonni immoo chaanaala kiyyaa faaraa taatan subscribe gochuudhaan maamila keenya ta'aa warri maamila keenya ta'aa jirtanis galatooma alfaadhaa isin jedha. Egaa akkuma viidiyoo jalqabaa irratti dhageessan irratti obboleettiin keenya tokko akkuma anaa akkuma si'ii nan dalagadha jettee biyya Saawud Arabiyaa dhufte. Micayyoon kun erga dhuftee reef waggaa tokko keessatti immoo micayyoon kun osoo dalagaa jirtu mana madaamii keessatti micayyoon kun dhukkubaan qabamte. Dhukkubaan qabamnaan madaamin ishii immoo dhukkubni kee ijoollee kiyyaatti darbaa jettee raawwattee alatti baastee alatti darbitee jedhama. Alatti darbitee jedhama raasatti jechuudha. Micayyoo kana immoo erga darbiteen booda micayyoo kana akkuma carraa ta'ee ijoollee abashaa osoo argartee fuudhanii galanii amma ijoollee abashaa bira jirti. Micayyoo kana immoo dhibeen isheetti cimee jira ammallee baay'ee boochii biyya koon galee haadha koo jaa arga jettee boochaarti. Osoo hedduu nama gaddisiisa. Osoo ofii isheetiyyuu haadhaaf ishii fi obboleettii takka malee hin qabdu. Abbaa hin qabdu. Firoottan hin qabdu jette. Obboleettiin keenya akka sagalee ishii dabarsetti. Hedduu garaa nama nyaatti. Haadha kiyya ni fayyifadha jettee biyya ormaa dhufte ofiifuu dhukkube. Hedduu garaa nama nyaata. Adaraa kaa Oromoo koo adaraa wal biran darbina. Nama dhimmi ilaallatu wanti dhimmi ilaallatu bira ga'a. Akkasuma immoo micayoo kan namni gargaaruu dandeessan gargaarati kara biyyaa akka galtu jechuudha. Kanaaf kaa micayyoon kun hedduu takka biyya ormaa keessatti rakkattee jirti. Kanaaf warri dandeessan gargaarati micayyoon kun akka gara biyyaa deebitu jechuudha. Wanti baay'ee nama dhibu keessa madaamonni yeroo tokko akkamitti kontiraata fudhatanii micayyoo kana alatti darban hedduudha. Maaliif alatti darban beektanii?
waan dallaalli keenya wanta namni ishee gaafatu hin jirreef jechuudha. So dallaalli keenya nama gaafatu ta'e yookiin immoo biiroon keenya ijoollee keenya gaafatu ta'eeti madaamoonni illee baasanii micoo kana alatti hin darban ture jechuudha. Garuu wanta mirga nurraa hin qabneef jechuudha. Mirga hin qaban kaasaan mirga wayituu bakka isaan hin gaafatanii jechuudha bakka. Kanaaf akka barbaadan nu godhu bakka madaamoonni akka barbaadatti yoo nu ajjeesanii illee nu darban namni nu gaafatu hin jiru mirga hin qabnuti jechuudha. Kanaaf akkas gootee madaamiin kun malee silaa akka seeratti miciyyoon kun yooma dhukkubellee madaamii tanatu biyya galchuu dandeessi. Tikkeettii murtee fi biyya galchiti malee ofirraa hin baastu erga kontiraata taate jechuudha. Sababa ishiin gadi baastee fi micayyoo kana namni warri biiroo namni namaa nuu dubbatu hin jiru. Akkasuma warri biiroo warri hin baasin asii namni nuu dubbatu hin jiru jechuudha. Sababa saniif akkas madaamoonni baasanii kan nu gataniif isa kanaaf jechuudha. Malee akka seeratitti osoo seerri jiraatee seera keenya qabaanne akka biyyoota biraatitti osoo seerri jiraate ta'eeti nutis madaamini seeraan tikkeettii nu murtee biyyatti nu galchiti malee alatti nu baastu yoo dhukkubes yoo buduudes yoo dhukkubnes waan feniyyuu taate jechuudha. Innaa wanta seera hin qabne biyya keenya irratti kan biyya keenya hin baasin akka fedha keetitti jechuudha. Innaa kanaaf isin jedha obboloota koo kanaaf hedduu nama gaddisiisaa adaraa keessan obboleetti keenya kana namni gargaaruu dandeessan gargaarati akka isheen kara biyyaa deebitu ijoolleen keenya ammallee Saawud Arabiyaa kana keessatti hedduu cinqamaa jiru hedduu dararamaa jiru jechuudha. Hedduudha waan guyyaa guyyaa argaa jirru hundi keessaniyyuu hin agartu anis na arga atis hin agarta hundi keechitu jechuudha. Kanaaf hundi keessa sagalee ta'atii Saawud Arabiyaan akka nurraa cufamu bakka Saawud Arabiyaan karaa nurrumaa cufamu bakka hunduma nurrumaa cufamu bakka homa nurraa cufamee ijoolleen keenya dhaabate hoo maali reeffi ijoollee keenya meeqatu galee bakka erguma Saawud Arabiyaan baname waggaa lamaan kana gidduutti jechuudha. Akkasuma immoo ijoollee keenya meeqatu dararamaa jiru waggaa lamaan kana gidduutti ijoolleen keenya hedduu dararamaa jiru jechuudha. Kanaaf Saawud Arabiyaan akka nurraa cufamu hundi keessaniyyuu sagalee ta'aati Saawud Arabiyaan nurraa cufamu jedha hundi keessaniyyuu jechuudha. Obboleewwan keenya kan dhumaa jiran dhugaa rabbii dubbachuudhaaf biyyoota biraa osoo ta'e qaata furmaanni tokkotti kennama jechuudha. Keenya nama nu dubbatu dhabe har'a reeffi waannoo tillaaja araboota keessa reeffa meeqatu jira reeffi ijoollee keenya kan hin galle meeqatu jira kan du'ee urufatti darban meeqatu jira. Dhugaa waaqaa hedduu nama aarsa wanti hin baasota keenya jechuudha. Kanaaf adaraa keessa hundumti keessaniyyuu viidiyoota akkanaa kana sheerii godhaatiin namoota biraan gahaa akkasuma maatii keessaniinillee akka ijoollee kara Saawud Arabiyaa hin ergine bakka akkuma hin ergine biyya taa'anii haa dalagatan shunkurtii haa gurguran waan godhan yoo dhaban jechuudha. Hedduu nama gaddisiisa. Ijoolleen koo hin nyaatamne jedhanii nyaachamaa jiru karaa irratti jechuudha. Yeroo duraanii wayya amma sirii seerri kan bade seerri namni tokko siin gaafatu yeroo nuti dhufnu isaa wayya malee. Kanaaf adaraa keessanis hin jedha waaqayyo sinaa eegu waaqayyo sinaa tiksu wanti isa sinii dhaamu keessa ijoollee keenya sagalee ta'aa fi adaraa keessa ijoollee wal biran darbin atis mana madaamii jirta keessattuu ijoolleen shamarran qimamochi mana madaamii hundumti keessaniyyuu akka dandeessanii akka argitanii viidiyoota ijoollee keenya kana bakkuma agartanitti miidiyaa agartanitti oliif sagalee ta'aa jechuudha. Akka Saawud Arabiyaan nurraa cufamu hin barbaannu nuti ijoolleen keenya nagaa barbaanna akka nagaadhaan biyya keenyatti galanii hojjetan barbaanna bakka achuma ta'anii haa hojjetan bakka yoo danda'ame siyaamaa yoo dadhabdan immoo biyyuma ta'anii haa hojjetan jechuudha. Innaa akkas isiniin jedha obboloota koo hedduu na gaddisiisee hedduu baay'ee tokko natti dhaga'ame jechuudha. Kan obboleettii keenyaa kana akkasitti dhibeedhaan hin gaddarbite jechuudha. Dhibamtee innaan gaddarbite jechuudha. Yeroo fayyaa qaba malee yeroo fayyaa hin qabne maaltu nama jaalata? Haadha ormaa dhiisati gaafa ati fayyaa hin qabne haati fedhu iyyuu sin jaalattu. Kanaaf waaqayyo fayyaa sin hin dhowwin fayyaallee sin haa kennu. Aguma fe'es ta'u immoo haadha keessii wayya haadha abbaa keessii wayya yommuu dhibamtellee isaan saksii hojiillee cinqaban isaan toora sii ta'a malee haati ormaa ormumaa. Kanaaf adaraa keessan mucayyoo kana akka biyya ormaa keessaa gara haadha ishiitti galchanii haadha ishee ija agartu jechuudha. Waaqayyoon obboleettii koo harka diinaa keessaa si haa baasu nagaadhaan biyya keetti si haa galchu. Hedduu akka nama gaddisiisaa hedduu namatti dhaga'ama jechuudha. Rabbi hin nyaannan tun nama nyaatti innaa mucayyoon illee akkuma nama kamuu nan dalagadha jetteeti malee har'a akkanan ta'a jetteeti miti kan isheen dhufte jechuudha. Innaa wanti godhan hin jiru. Waaqayyo ishee hojii haa ta'u. Kanaaf immoo hanga danda'ametti sheerii godhaayi waaqayyo harka diinaa keessaa si haa baasu obboleettii koo waaqayyo nagaa si haa